du'aamoyee ka'eera waanjoo seexanaa cabseera cabseera du'aamoyee ka'eera waanjoo Kiristoos du'aa ka'ee humna fangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee kana boodas nagaaf gammachuutu ta'e. amma Kiristoos warra du'aniif hangafa ta'ee du'aa ka'eera. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontositti erge isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 20. Nagaa sin gaafachuu dhaqanii daawwattoota keenya akkam kun qophii keenya addaa ayyaana du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 sababeeffachuun kutaan miidiyaa fi odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu muummee wiirtuu shawaa lixaa wajjin waliin ta'uudhaan isiniif qopheesse isin biraan ga'uudhaaf imala keenya gara magaalaa Ambootti taasisaa jira. Isinis nu wajjin imalaa. du'aamoyee ka'eera waanjoo seexanaa cabseera cabseera waanjoo seexanaa cabseera cabseera eeyyee ulfinaafan godhaan Kiristoos ka'eera ulfinaafan godhaan Kiristoos ka'eera gammadaa diinni qaana'eera eeyyee 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 ulfinaafan godhaan qophii keenya addaa ayyaana du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun magaalaa Ambootti isiniif qopheessine isin biraan ga'uudhaaf imala keenya qopheessinee jirra. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaadu? Innoo akkuma dubbate ka'eera. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 6tti. Ergamoonni Waaqayyoo boolla awwaalcha gooftaa keessa dhaabatanii yeroo jiran jecha isaan dubbatanii maarree kabajamtoota daawwattoota keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate du'aa ka'eera. Nutis hojii gaarii kiristaanummaa yoo hojjenne jireenya keenya mana kiristaanaa keessa yoo jiran akka jecha Waaqayyootti yoo deddeebine guyyaa booddee isaa wajjin du'aa ka'uudhaaf jirra. Waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raajonni raajaniiru, bartoonni dubbataniiru, faarfattoonnis faarfataniiru. Nutis ayyaanicha wajjin kan wal qabatu faaruu du'aa ka'umsaa kana dhaggeeffachaa imala keenya itti fufna. Isinis faaricha dhaggeeffachaa nu wajjin hojjechaa. Egaa daawwattoota keenya imala keenya barii barraaqaan kaanee Finfinneedhaa eegalle xumurree amma magaalaa Amboo mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Faarisitti argamnee jirra. Qophii addaa keenya kanaan bulchaa mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Faaris kan ta'an Malaaka Mankaraat Qomoos Abbaa Waldamaariyaam Makuriyaa keessummaa ayyaanaa keenyaa goonee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. maarree walumaan gara mana isaaniitti imalla. Nagasaadhaa geenyee hedduu gammanneerra akka nuun sodaannee. Maganagaan eeddanii. Inicha qaana'uu nuti gammanneerra ka'umsa Kiristoos nuti isa argineerra. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii addaa ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan kutaa miidiyaa fi odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa kan isiniif qopheessinedha. Maarree amma immoo kan argamnu mana abbaa keenya Malaaka Mankaraat Qomoos Abbaa Waldamaariyaam Makuriyaatti. Abbaan keenya egaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti bulchaa mana kiristaanaa Kaatedraalaa Tulluu Mankaraat Fayyisaa Addunyaa Faarisiidha. Tole egaa abbaa keenya guyyaa irraa eeyyamamoo taatanii ayyaana waggaa nu wajjin dabarsuudhaa fi mana keessanitti nu affeeruu keessaniif maqaa Waaqayyootiin guddaa isin galateeffanna. Mee seensaaf akka nuuf ta'utti abbaan Waldamaariyaam eessatti dhalatanii haalli guddina isaanii maal fakkaata? Tajaajila har'a ga'an irraa ka'umsi isaanii maali? Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Guyyaa har'aa bakkee kanatti dhuftanii gaaffii kana gaafachuu keessaniif maqaa Waaqayyootiin galatoomaa jecha. Ani yaa akkuma beekamu Abbaa Waldamaariyaam Makuriyaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Lixa Shawaa
duraani aanaa calliyaa jedhama ture osoo aanaa midaaqanyii aanaa iluu galaan aanaa liibanjaawii osoo walirraa hin ciccinne bakka tokkotti hanga daangaa wallaggaatti karaa baakkoo jechaadha. Aanaa calliyaa jedhama. Godinni isaas Jibaatinaa Meeccaa Awraajjaa jedhama ture duraan. Bakka kanattidha abbaa koo Balaay Namarraasee fi dhaloonni isaa Guyii Abboo bakka jedhamu Gimbii gadi. Haati koo immoo godinuma lixa Shawaa kana amma aanaa midaaqanyii bakkee jedhamtu mana amantaa Maarqosii biratti Askaalaayitichaa Muusaa jedhamti isheen. Isaa kanarraa bara 1959 dhaladhe. Haalli guddina koo yaa'u baadiyyaatti waanan dhaladheef maatii koo yaa'u akkuma ijoolleen baadiyyaa tajaajiltu tajaajilaa ture. Barnootaaf yeroo umriin koo ga'u waggaa 7tti mana qeesitti jechaadha yeroo sana achi diqunnaa barachaa tureen diqunnaa fudhee achiis immoo deebi'ee mana amantaa osoon tajaajilu maatiin yaa'u ko'eessa waan turaniif ani bichaadha kan maatii koo gargaaraa kanan ture. Barumsa biyya lafaa barachuudhaaf fedhii guddaan qaban ture. Achi taa'ee barachuudhaaf waan hin dandeenye iddoo biraa deeme guyyaa guyyaa osoon hojjedhu halkan halkan baradheen sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa xumureen qabxiin koo hundaa'uun han kaampaasiin aluccisiisu ta'e osoo jiru yaa'u fedha Waaqayyoo ta'ee osoon kana barachaa jiru kawaalaa garaa garaa akka guutummaa Itoophiyaatti bakka ani hin deemne hin jiru. Biyya Eertiraa keessallee Dabra Biizaan kan jedhamu dhaqeeraa Tigraay keessa, Walloo keessa, Goojjam keessa iddoon ani kawaalaa deemee hin laalle iddoon dhaqeen su'aa hin qabanne haroo Xaanaa keessallee Xaanaa Cirqoos Maanda Abbaa Madaaniyaalamii kan jedhamu haroo Xaanaa keessa jira. Achi waggaa 3 guutummaa guutuutti taa'ee osoon barachaa jiru. Barnoota biyya lafaa egaa sadarkaa kaampaasii ga'een fedhaa fi eeyyama Waaqayyootiin yaa'u hawwiin koos fedhiin koos kan ture gara afuuraatti waan tureef hundumtuu hin hafaa. Samiinis laftis ni darba, ogummaanis beekumsis ni darba. Kan dabarre garuu jireenya bara baraa jireenya Waaqayyo wajjiniin jiraachuudha kan hin jedhu. Isani baradhe sana akka Phaawulos dubbate ogummaan biyya lafaa akka doofummaatti lakkaa'ama waan jedheef hawwiin koo fedhiin koo gara kana ta'e kawaalaa Dabra Libaanoositti mankusinnaa fudhadheen guutummaa guutuutti jireenya koos hawwii koos fedhii koos uummata baadiyyaa jiran manneetii amantaa kan gubatan kan diigaman uummanni baadiyyaa sa'a 3 sa'a 4 deemee reeffa baatee tabba ba'eerraan gadee bu'ee ganna dhoqqee fi mucucasaa galaana kutee
ijoollee dugdatti baatanii garaatti baatanii kana yeroon argutti baay'ee na gaddisiisa. Sagalee Waaqayyoo an akka biddeenaa beelaan akka bishaanii dheebotan an akka huccuu daaran yeroon argutti mana awwaalaa keessa bulee nanneetii amantaa hojjechuudhaan kaayyoo koo guutummaa guutuutti gara kanatti dhufe tajaajilaatan ture. Egaa ka'umsi koo kanarraatidha. Tole daawwattoota keenya kun qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun mana abbaa keenyaatti isiniif qopheessinedha. Amma ittaansuudhaan gara faarfattoota faaruu nuuf dhiyeessanitti darbina. Ka'umsa keet kana manunuti ka'umsa keet kana manunuti ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi ka'umsa keet kana manunuti ka'umsa keet kana manunuti ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi ifakinu verge onufi. Tole mee abbaa keenya jireenya monoksummaatti akkamiin dhuftan? Yeroo kam eegaltan? Yeroo jalqabaatiif immoo eessatti eegaltan? Yaa sila akkuman jedhe kaalaa garaa garaa beektuunnaadhaan baay'itaawii ta'ee bakkee garaa garaa deemaan ture. Isa booda bara 1996 kaalaa Dabra Libaanoositti mankusunnaa fudhadheen guutummaa guutuutti gara tajaajilaa kanaatti kanan dhufe jechaadha. Mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan kun qophii addaa ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaaf kutaa miidiyaa fi odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu muummee wiirtuu Shawaa Lixaa wajjin ta'uudhaan kan isiniif qopheessedha. Maarree daawwattoota keenya qophii keenya irraa kan taasisaa jirru Malaaka Mankiraat Qomoos Abbaa Walda Maariyaam Makoriyaa wajjini abbaa keenya guyyaan irraa guyyaa ayyaana Faasikaati. Mee Faasikaa yookaan du'aa ka'umsa jechuun maal jechuudha? Manni kiristaanaa immoo akkamittiin kabajuu qaba? Mee asirraa jalqabna. Galatoomaa jecha Faasikaa jechuun darbuu ce'uu jechuudha. Innis sabni Israa'el sababa beelaanii biyya isaanii gadi lakkisanii gara biyya Gibxiitti qamadii nyaata barbaacha dhaqanii waggaa 430 erga jiraatanii booda Waaqayyo Museen kaasee sabni kun dararamuu gidiraa fi dhiphina garbummaa Gibxii harka Fara'oon jalaa baanii gara lafa dhaalaa abbaa isaanii gara Yerusaalem gara Kana'aatti galuudhaaf balbala isaanii irratti hoolaa qalanii dhiiga hoolaa sana dibanii midiraatii hani hin bukoofne qiixxaa qopheessanii sana akka nyaatan Waaqayyo ajaja dabarseefii ture karaa Musee. Warra dhiigni hoolaa suni midiraatiin yookiin balballi isaanii hin dibamne balaan akka irra ga'u, warri dhiigni hoolaa dibame immoo balaa sana jalaa akka baraaran Waaqayyo taasisee innis fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
hoolaa ta'ee hoolaa qaraaniyyoo ta'ee qalamuusaa dhiigasaa dhangalaasee lubbuusaa aarsaa godhee foonsaa nuu kutuusaati. Innaa ergamaan sun dhiiga sana argee bira darbaa ture. Achii ba'anii galaana Eertiraa lamatti hiranii eeyyamaa fi fedha Waaqayyootiin gara lafa dhaala abbaa isaanii Kanaanitti galuu danda'aniiru. Faasigaa jechuun egaa ce'uu darbuu jechuudha. Israa'el warri foonii akkuma garbummaa Gibxii jalaa ba'anii lafa dhaala abbaa isaaniitti galan nus Israa'eloonni warri lubbuu jechaadha. Gaabbii gallee foonsaa nyaannee dhiigasaa dhugnee cubbuu jalaa diina gidiraa badadoo jalaa baanee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu itti galuu jechuudha. Akkuma duraan dursee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiif waadaa gale waggaa 5 walakkaa booda dhufeen dhala keerraa dhaladhee si fayyisaa jedhee waadaa akkuma gale qulqulloota sadan keessaa qulqulluun tokko ilmi samii samootarraa bu'ee hojjaa gabaabaa qaama dhiphaa keessa ji'a 9 bulchii 5 bulee foon haadha keenya dubree Maariyaam irraa foon dhiiga ishiirraa dhiiga lubbuu ishiirraa lubbuu fudhatee nama ta'ee dhalatee biyya lafaa kanarra waggaa 33 ji'a 3 deddeebi'ee balleessaa yakka dogongora tokko malee ija bane duudaa ijaa gurra saaqe lamxaa ijaa qulqulleesse gooboo ijaa diriirse qurxummii 2 fi xaabitaa biddeena 5 eebbisee nama 5,500 ol kan ta'an nyaachisee quubsee daa'imtii fi dubartoonni osoo hin lakkaawamne jedha. Maaliif dubartoonnii fi daa'imtiin lakkaawamne yoo jedhan dubartoonni akka dhiiraa harka guutanii ija jabaatanii cabsatanii waan afaan hin kaawwanneef daa'imti immoo hanyaatan irra hani lafatti harcaasan waan baay'atuuf kanaaf hin lakkaawamne. Dhiironni 5,500 bichaa lakkaawamanii nyaatanii quufanii lemaatiin 12 jalaa ka'ee jedha. Innaa waaqa kana godhe gooftaa kana raawwate Al'aazaariin du'ee boolla keessaa gaafa guyyaa 4 ka'e jedhee kaase akka yakkaatti akka dogongoraatti ilaalanii waltajjii Philaaxoos irratti dhiyeessanii murtoo du'aa irratti murteessanii fannoo baachisanii gara dirree qaraaniyoo irratti geessanii mismaara 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa jedhamuun harka isaaf miilla isaa akka gogaa hoolaa dhisanii inni nuuf jedhee yakka keenyaaf du'aa gara jireenyaatti si'oolii gara gannataatti harka diinaatii harka seexanaa gara harka isaatti nu deebisuudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'e. Du'ees immoo awwaalame. Edda awwaalamee booda gaafa guyyaa 3 du'a injifatee awwaala naasaaqaa hanittiin kafaname naa hiikaa osoo hin jenne aaboosaa aangoosaatiin taayitaasaatiin du'a injifatee ka'eera gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Innis maaliifi yoo jennu inni akkuma du'e nus duune yeroo dhufaatii isaa isa lammaffaa kaanee qulqulloota karaa mirgaa hoolotatti fakkeesse cubbamoota karaa bitaa re'ootatti fakkeesse isaanii karaa mirgaa jiraniin galateeffatee dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu sugasaa akka ta'an galateeffachuuf warra karaa bitaa dhaabbatan immoo irratti murteessuudhaaf gara ibiddi isaa hin dhaamne gara dukkanni isaa hin bariine gara si'oolitti galaa jechuudhaaf kanaaf waan ta'eef fakkeenya kanaafidha. Mee abbaa keenya gaaffii makanaa wajjin kan wal qabatu Waaqayyo waan hundaa gochuu ni danda'a. Addaamiif sanyii isaa fayyisuudhaaf maaltu hanga du'aatti isa geesse? Sagalee isaa duwwaadhaan fayyisuu hin danda'u? Waaqayyo
wanta isaaf dadhabame tokkollee hin jiru. Tasumayyuu samii utubaa malee lafa kaasmaa malee kan hundeesse addunyaa dura kan ture, addunyaa uumee kan jiru, addunyaa dabarsee kan jiraatu, jiraataa bara baraa gooftaan waaqni uumaan osoo hin buune samiirraa jecha sagalee isaatiin qofa nama fayyisuu ni danda'a. Garuu maal jedhu abbootiin ogeeyyonni mana amantaa, Waaqayyo ogummaa ittiin addunyaa kana uumerra garuu ogummaa ittiin addunyaa kana fayyisetu caalaa jedhu. Waaqayyo wayita addunyaa kana uumu wantoota sadiini. Halloo, bagabiir, banabiib jedha. Halloo jechuun yaaduudhaan akkasuma ittiin uume. Lammaffaanii nabiib jechuun dubbachuudhaan haa ta'u, samii haa ta'u, lafaa haa ta'u, bishaan haa ta'u, dukkana haa ta'u, ifaa haa ta'u jechuudhaan. Sadaffaa immoo gabiir jechuun immoo hojjechuudhaan keessumaa nama nigbar sabaan baariyaanoo ba'amsaaline nama akka bifa keenya akka fakkii keenyaatti ni uumne jedhanii Sillaaseen nama uumanii jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo maaliif hanga du'aatti dhufee fannifamuu, dhaanamuu, uumaan harka uumamaatti, gooftaan harka garbichaatti, qulqulluun harka cubbamaatti, hunda danda'an harka dadhabaatti maaliif dhufee hanga kana aarsaa ta'ee yoo jennu abbaa Hiriyaaqoos irratti maal jedha sirna qulqulleessaa abbaa Hiriyaaqoos irratti ፍቅር ሳቦ ለወልድ ኃያል እንመንበሩ አብጾተ እስከ ለሞት ጃለል ክርስቶስን ሰሚራ አቺ ገዲ ሀርኪሴ ፊዴ ሀንገ ዱአት አካ አመነሙ ሰታሲሴ ጀዳ ክርስቶስን ከኒ ፊዴ አንገ ዱአት ደለ ነማፍ አካ አርሳ ተው ከኒ ሰታሲሴ ጃለላ ነማፍ ቀቡዳ አመንታን abdii fi jaalalli hundaa olidha. Hunduu ni darba. Sadeen kun garuu hafanii ni jiraatu. Hunduma keessaa immoo jaalalatu caalaa. Akkuma jedhame jaalalli hunda caalaa kan isa fide walumaa galatti jaalala namaaf qabudha. Mee abbaa keenya gaaffii makanaan kan wal qabatu fakkeenyaaf shakkitoonni Yesuus Kiristoosiin maqaadhaan waamu. Ayzaabonni immoo gonkumaayyuu inni nama akka keenyaa raajila jedhanii waamu. Inni biraan immoo waa'ee du'aa ka'umsaarra waan jirruuf icciitimtu du'aa ka'umsaa kun akka mana kiristaanaa keenyaatti iccitii utubaa jedhaman keessaa isa tokkodha. Du'aa ka'umsa kana mee namni waaqan ta'u waaqni immoo naman ta'u warreen jedhan du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nun warra isa amanneen warra isa duukaa buuneef hiika akkamii qabaa? Kanaan duras wayita gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffatee waaqa yeroo jennu nama yeroo jennu gonka waaqa kan ta'e Yesuus Kiristoos wayita biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa ajaa'ibaa garaa garaa raawwachaa ture bakkee Filiphos Qisaariyaa jedhamtutti wangeela Maatiyos boqonnaa 16:13 irratti innumtu gaaffii gaafateera duuka boota isaatiin. Namoonni anaan eenyu naan jedhu jedhee wayita gaafatu warri kaan Eeliyaas siin jedhu, warri kaan Musee siin jedhu, warri kaan immoo raajota keessaa isa tokko siin jedhu jedhanii deebisaniifiiru. Isaanoo haa jedhanii, isaanoo haa dogongoranii, isin immoo eenyu naan jettu jedheen. Eenyu naan jettu. Phexros hangafti duuka bu'ootaa ariifateetu deebii kana deebiseera. Phexros ilma Yoonaa Simoon dhuguman siin jedha. Deebii kana akka deebistu dhiigaa fi foon osoo hin taane kan siif ibse hafuura abbaa koo hafuura qulqulluu isa samiitii jedhee galateeffateera.
Phexrosin ati kattaadha. Kattaa irratti mana amantaa koo hundeessu. Kanati lafarratti hiite samii irratti kan hidhame, kanatti lafarratti hiikte samii irratti kan hiikame ni ta'a. Mana amantaa koo sirrattan hundeessa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galateeffateeraa jechuudha. Yeroo sana raajota keessaa isa tokkodha jedhanii ni dogongoru. Keessumaa shakkitoonni waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos ammayyuu isaaniif hin galle jechuudhaaf hin danda'ama. Kadhatamaadhaan kadhataa yeroo jedhanii gadi buusanii dubbatan jiru. Kadhannaa jechuun ikkoo araarsuu jechuudha. Araarsuu jechuudha. Inni yeroo dhumaaf yeroo xumuraaf nama isaa doongoraa hejjete cubbuudhaan kan kufe, kan bade, kan du'e ofitti araarsee inni yeroo dhumaaf yeroo xumuraaf raawwateera. Araarsummaan qulqullootaaf, duuka bu'ootaaf, harmeessaa dubree maaramiif malee isaaf miti. Inni waaqa anii fi abbaan tokkodha. Akkuma jedhe waaqummaadhaan, taayitaadhaan, addunyaa kana uumuudhaan waaqa tokko jenne amanna. Maqaadhaan, qaamaan sadii yoo jenneyyuu taayitaadhaan uumuudhaan tokkodha. Innis abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jenna. Icciitii Sillaasee keessatti egaa gadi fageenyaan kuni kan beekamudha. Warri biroos immoo maal jedhu waaqni akkamittiin dhalata? Waaqni tokkicha bichaadha. Waaqni tokkichadha. Garuu nuyi amantaan Ortodoksii abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jettee ni amanti. Hojiin abbaa dhaluu, hojiin ilmaa dhalachuu, hojiin hafuura qulqulluu hafuuressuudha jenne waan amannuuf kun icciitii guddaa waan isaan hin galleef waan ta'eef egaa yeroo sanayyuu unkaan amma miti yeruma inni jiruyyuu namoonni dogongoraa, namoonni waan hin taane jechaa turanii jechaadha. Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabaja mirgaa baatolba'ee wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labsee. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii bakka hojii keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan. Qophiin kun karaa foddaa televezyiinii kan isin jala darbe yoo jiraate karaa pilaatfoormii sooshaal miidiyaa feesbuukiitti akkasumas immoo yuutuubii TV Sagalee Dhugaatiin nu daawwadhaa isiniin jenna. Gara tajaajila keessaniitti dhufna abbaa keenya. Manni amantaa kaatedraalaa Dabra Mankiraat Madaalamii Faarisii haalli hundeeffama isaatii, haalli inni ittiin tajaajila eegale maal fakkaata? Seenaa bakka kanaa immoo waan nu yaadachiisa. Seenaan bakka kanaa abbaan keenya qulqullichi Daawit kulloo zafaqada ገብረ እግዚአብሔር በሰማይኒ ወበምድሪኒ በባህሪኒ ወበኩሉ ቀላያት jedha. Samii irrattis lafa irrattis galaana keessattis dachee keessattis kan Waaqayyo jedhe ta'ee akkuma jedhe bara 2007 bakkee kanaa mana xiqqashuu tokko ijoolleen saakoo tajaajilaa fi wiirtuu waan ta'eef karaa kallattii arfanuu bahaan lixaan kaabaaf kibbaan mijuu waan ta'eef tajaajiluudhaaf tajaajilli koo baadiyyaa waan ta'eef akka waa tokkotti eebbifamoo abuna Epifaaniyoos gara kanneen eebbisaanii nurraa buluuti amma isaanii lubbuudhaan hin jiranii godina lixa shawaa fi tajaajila lallabaa fi socho'aa cuuphaa jedhanii na ramadanii dabalatas immoo Horroo Guduruu Wallaggaattis akkasuma tajaajila wal fakkaatuun deddeemeen aanaalee manneetii amantaa baadiyyaa akkatti osoon tajaajilu haala
jireenyaa fi bakkee kanatti kaaree 300 kan taatu ijoolleen isaa koonaaf bitanii asuma taa'een tajaajiluudhaaf yeroon jedhu namoonni na beekanii magaala kanaas baadiyyaadhaas wayitan ani boqonnaa dhufuu torbee tokkos bultii torban lamas yeroon asiitii tajaajilu dhufanii asitti baay'achuu jalqaban. Dursa nama tokkorraa eegale Biraanuu jedhamaa bishaan warshaa Amboo ejjetaa qaamni isaa paaraalaayizii ta'eetu kan jiru ture. Dhufee asitti cuuphatee wayyaa'e. Isa booda haadha warraa obbo Dagabaasaa Waaqtolaa adde Roomaan Sukkaar jedhamti. Isheenis waggaa 3 fi ji'a 6 dhiigni ishii roobaa ture. Mana yaalaa Amboo keessa, mana yaalaa Finfinnee keessa hin deemne qarshii ishii bakka itti hin baafne hin jiru. As dhuftee isheenis dhibee ishiirraa fayyitee mallattoo kana arganii namoonni hedduun dhufanii asitti baay'achaa deeme. Namni ergaas dhufee daadaa gara baadiyyaa baay'ee deemuu iyyuu hin barbaachisu darbee yoo ta'e malee jedheen itti fufee asumatti haalli qilleensaas egaa akkuma beekamu hanganatti mijuu miti. Isa booda baay'achaa dhufanii suura madaanaalamii fi suura maaramii fuunee kadhannaa gooneeti fidanii dhufuu jarikaanatti asumatti cuubuu eegallee. Isa booda manni xiqqashuu tokko turte Taabordillee keessa ture ammallee hin diigamte achuma keessatti itti fufne. Ndaa'um namoonni as bichaa miti biyya alaatii iyyuu hanga dhufanii dhibee garaagaraarraa fayyuu eegalanii osuma innuu addaraasha tokko ijaarree addaraashchi hin hanqatee ammas lammaffaa ijaarree daandii dhuma xiyyootti asumatti innis hin hanqatee sadaffaa walumatti aansinee addaraasha 3 ejjenne. Osuma jennu namichi tokko biyya Kwaataarii abjuu argeetu magaala Amboo mana madaanaalamii achi dhaqiiti hin fayyitaa dhibee kee kanarraa jedhamee abjuun argeedheeti. Indoo mallattoo dhumaan odeeffannoodhaan ka'ee dhufe. Guyyaatti liitiroo 40 dhuga bishaan irraa dhuga malee isatu dhuga miti garuu. Isa booda amantaa kee hin jijjiirtan nan lakka amantaa koo hin jijjiiruu jedhe. Erga amantaa kee hin jijjiirre xuruudha. Amantaan kan dhuunfaatii jaalalli nageenyi tokkummaan kan walooti ni dandeessaa. Manni kun mana hundaati jennee morma isaatti dungoo hiinee fi mana kophaatti kenninee fi subaa eegalee soomi sagadi akkas ta'i jennee gorsinee ishee fudhate. Isa booda gaafa torbee hafuura isa dhiphisu ture. Hafuurri kun hafuurri dhiphuuti. Matatiinis irra jira hiriyoota isaa irratti ejjetanii matatiidhaan qarshii fa'aa irraa guuru akka qarshiin isaa qisaasa'u gochaa turan. Isa booda namichi kun hin fayyee maal isiniif godhuu jedhe. Nuti waan biraa miti hin barbaannu bakka namoonni itti boqotanii tsabaltanyoonni rakkoon keenya isadha qarshii hin qabnu addaraasha wayinuu ijaarii jenne ishee addaraasha muka bitee mismaara bitee qorqoorroo yeroo sana akka ammaa kana qala'iinsi ol hin kaane nuu bitee addaraasha guddaan daa'um addaraasha Kwaataar jennee maqaa baafne. Achi keessatti mana shaayiis mana bulmaataas osoo itti fayyadamnu amma gara duubaatti dabarsineerra qorqoorroo biroo wajjiniin jechuudha. Innaa namoonni kanarraa dhaga'anii itti baay'achaa deemanii nuyis egaa erga fedha Waaqayyoo ta'ee jennee mana haadha keenya Dubree Maaramii ijaarra jennee maabara dhaabne turre.
namoonni madaanaalamii immoo xoofoosaa kan dhugan immoo hin jiru dursanii eeyyamas gaafataniitu agara sibkatii gaafatanii bakka itti mana amantaa ijaaruudhaaf gara tulluu mi'eessaa jedhu nu olitti fuuldura keenya kan jiru achi faa bakka hedduu yaalanii ture osoo jedhanii gaaf tokko maabara isaanii irratti xoofoo isaanii irratti na affeeranii asuma gara paan afrikaa kana haala jiru akkas yaannee turre maal wayyaa naan jedhan gaaffii gaafachaa jirra mootummaan lafa akka nuu kennu jedhanii na gaafannaan akkaataa ittiin isin amma deemtan kanaani hin ta'u muuxannoo isaa waan baay'ee waan beekuuf anaa midaaqanyii keessatti kunoo atoo dagabaasaan faa ijoolleen baay'een jiru akkaataan nuti qormaata hedduu keessa dabarre beekamaadha akkaataa kanatti hin ta'u jedheen haala isaa akkaataa itti deemuu qaban itti hime ergasoo isaan wajjiniin deemnaa itti deemnadhanii gara koo dhufani isa booda edda itti deemuu jammarree bakka nuti jenne malee hin ta'uu jedhan tulluu mi'eessaa jalatti ejjetamuu qaba achi lafa binneetu achitti ejjennaa jennaani ay ani tabba kana waan ani dhiibuuf hin qabu ganna dhoqqee bona awwaar sanuu daandiirraa fagoo daandii xiyyoo dhiiseen daganaa tulluu kana ol dhiiba maalaa baasuuf dhamaraasuu jedheen ani isin akka achumatti hundeessaan mana amantaa maaramii asumatti hundeessaan jedhe abjuu arginee jedhanii dhiifama dhufanii gaafataniiti deebi'anii asumatti bakkuma isin jettan haa ta'uu jedhan asumaan eegalle kaaree 300 irraa kaaneet egaa mana jireenyaaf jennee turanii armeen koo monokseedhaa jiru ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne anan guddisu baay'eetu jira kaalaa garaa garaatti dabra libaanoosiitti suqaalaatti kanan barsiisu isaan kaan diqunnaa kan fudhatan isaan kaan munkusinnaa kan fudhatan isaan kaan ganaa kan baratan illee nama 20 ol ba'aniiru waaqayyoof galanni haa ta'u isaan kana as taa'ee gargaara jedheetanii yaanni koo kana ture malee mana amantaa ta'a jedhee hin yaanne kaaree 300 irraa kaanee hektaara tokkoof walakka kaaree 15,000 jechuudha binnee yeroo sana haala akka ammaa kana laftis baay'ee waan hin jenne kaaree 1,500 akkasittiin binne ture kaaree tokko 1,500 1,400 binne ture akkasittiin binneeti isa booda bara maqaanyoo bara 2009 hejjenne taabota teessoo madaanaalamii finnee gashinee isarraan kaanee egaa misoomni as keessaa akkuma argatanii fayyinnis misoomnis babal'achaa dhufe kunoo sadarkaa kanarra gaheera waaqayyoof galanni haa ta'u. Daawwattoota keenya qophii ayyaana du'aa ka'uu Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun magaalaa Ambootti isiniif qopheessine akkuma itti fufeetti jira. Faarfattoonni hedduun nu gidduutti argamaniiru isaan keessaas faarfataa Daaqon Ermiyaasii fi obboleettii keenya faarfattuu Abseelaat faaruu ayyaana waggaa nuuf dhiyeessu. Yesus du'a mo'ee kabaja mirga batulba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse gooftaan Yesus du'a mo'ee kabaja mirga batulba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse Maariyaam isheen Magdalaa urgaa gaarii qabatte iddoo awwaalcha gooftaa obboruudhaan imalte dhagaan irra hin jiru awwaalchi isaa duwwaadha dangaa'e kan hin hafne Yesuus jiraataadha gooftaan Yesuus
du'amu'e kabajaan mirga abbaatti ol ba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse. Duutaa kanuu nyaannee fi lafee du'aa caccabsee gatiin nurra hin jiru gumaa keenya nuuf baasee galmi Si'ool diigamee karree Si'oon banamee bojoon bada deebi'ee nageenyi lallabamee Gooftaan Yesuus du'amu'e kabajaan mirga abbaatti ol ba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse. Aangaa'onni Yihuudaa dabaan walii galanii himata sobaatiin Gooftaatti murteessanii awwaalamee hin hafne mo'ichaan goolabeeraa humna seexanaa hidhee bilisa nu baaseera. Gooftaan Yesuus du'amu'e kabajaan mirga abbaatti ol ba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse. Moofaa baarsa ta'ee nama hunda kan qucarsee abdii dhimmiisisee kan qulqullummaa dhoksee injifatameeranni lammaata nuun argatu hidda dhiigaa lakkaa'ee dhalootaan galaafatu. Gooftaan Yesuus du'amu'e kabajaan mirga abbaatti ol ba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse. Gooftaan Yesuus du'amu'e kabajaan mirga abbaatti ol ba'e wanjoo garbummaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labse. Walitti deebinirraa kabajamtoota daawwattoota keenya obboloota keenya faaruudhaan sagalee jireenyaa dhageessanii Waaqayyoo faaruu ergamootaa isaan dhageessisuu bara tajaajila isaaniif eebbisu. Maarreegaa guyyaan irraa guyyaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidha. Nutis abbaan keenya mana isaaniitti dhangaa adda addaa mijuu guutanii qopheessanii nu eeganii jiru. Maarree abbaan keenyas mijuu dhiyaate dhangaa dhiyaate kana eebbisanii nuuf kennu. Isinis mana keessan teessanii waan qabdan irraa waan qopheeffattan nyaachaa dhugaa. Ayyaana kana kabajaa kan jirtan nuunis nu daawwachaa jirtan hanga dhumaatti nu wajjin turaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Yaa Waaqayyoo, yaa Gooftaa, soorata kanaa bokkaan biqilchitee, aduun bisheessitee, qilleensaan addaan baaftee, yeroo ammaa kanaan nu geessee, sooma kanas nu eegashiiftee, guyyaa ifa du'aa ka'umsa keetiin kan nu geesse maqaan kee baari'atti kaabaa kibbatti lafa hanga samii bara hanga baraatti hangalatoome haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, yaa Gooftaa, nyaata kana foon keenya dhugaatii kana dhiiga keenya wajjiniin tokko taasiftee an fayyaan nagaa hawalii galtee an simimmii akka nuu gootu beela badadoo gadadoo jeequmsa addaan baate akka nurraa fageessitu tokkummaa araara walii galtee laafilaameedhaan jiraachuu akka nuu kennitu eeyyama kennuuf yaa ta'u. Yaa Waaqayyoo, yaa Gooftaa, lama sadii sanaa ol taatanii maqaa kootiin yoo walitti qabamtan
anis qaama hafuuraatiin iddoo keessanittan argama jettee akkuma waadaanuu galte iddoo keenyatti argamtee barakata kee eebba kee dachaa dabaltee daddabaltee akka nurra bushitu warra nyaata kana dhugaatii kana uffata mana jireenyaa hin qabneef immoo warra kufan obboloowwan keenya hundumaafuu bakkee kufanii kaaftee warra dhukkubsatan nuu maartee warra hidhaman nuu hiiksiftee gara qe'ee gara maatii isaanii gara jiruuf jireenya isaaniitti nuu deebistee warra buqqa'an gara jiruuf jireenya isaaniitti akka nuu deebistu eeyyama kee fedha kee nuuf yaa ta'u warra du'an lubbuu abbootii haadholii dargaggoota shamarran akka nuu maartu mootummaa kee bakkee Abrahaam Isaaq Yaaqoob cina akka nuu boqochiiftu nuunis amantaa keenya ortodoksii tawaahidootti nu cimsitee karri mana amantaa kan saaqamte abbootiin lubootaa tajaajilaan kiristaanota amantaatti akka nuu jajjabeessitu yeroo ammaa kana samiirra xiyyaaraan galaanarra dooniidhaan lafarra konkolaataaf kotte duudaa beelladoota garaagaraatiin imala garaagaraa warra imalaa jiran imala isaanii imala gaarii isaanii taasiftee duubaa fuulduraan bitaan mirgaan ergamoota kee eegsiftee gufuun osoo isaan hin rukunne qoraattiin osoo isaan hin waraanne qormaanni diinaa osoo isaan hin qunnamne qe'ee nagaa ba'anitti deebistee qe'ee nagaatti akka isaan gashitu akkuma ba'anitti hafu du'a dingataa du'uu karaa bitaa dhaabachuu ibidda si'oolii keessatti kufuurraa akka nu baraartu ijoollottan keenya immoo biddeena barbaacha biyya halagaa biyya ormaa keessa warra jiran mara bakka jiranitti fayyaa nagaa isaanii kennitee yaada karoora garaa isaanii galmaan geessee fi deebi'anii gara lammii isaanii gara maatii isaaniitti galanii maatii isaanii wajjiniin ija fooniin akka wal argan akka nuu taasiftu fedha kee eeyyama kee nuuf yaa ta'u dhortuu martuu nurraa fageessi daa'imman dhalatan nuu guddisi warra qotuuf callaa warra daldaluuf bu'aa hojjettootaaf guddinaaf baarakaa barattootaaf qaroomina akka laattu eeyyama kee akka nuu ta'u yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu eeyyamni kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u soorata keenya har'a yakka keenya nuuf dhiisi kan bakka ni bakkuma deemnu qoromsaatti nu bashi amaarraa nu oshi malee kan keeti yoo humnis galan hanga baraaraan ameen yaa giftii keenyaa dubaroo maariyaam nagaa argamaa qulqulluu gabreeliitiin nagaa siin yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaada waaqayyo siif galanni haa ta'u dhultoota keessaa kan eebamte garaa keetiis kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadii waaqayyo si wajjin jiroo jaalatamaa ilma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ifaanuu kadhuu cubbuu keenya akka nuurisu hanga bara ilaaluu ijaatiin dhaga'uu gurraatiin dubbachuu afaaniitiin yaaduu lapheetiin harkaa fi miillaan miira keessan shananiin daa'imummaa qabee hanga ammaatti cubbuu kan hojjettan irraa waaqayyo sinii haa hiikuu sinii haa eebbisuu sifa sugasaa nuuf haa baay'isuu amiin maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon amiin Tole daawwattoota keenya walitti deebineerra mee abbaa keenya yeroo tajaajila asitti jalqabdanitti hojii hojjetaa turtan hundaafuu qaamolee garaagaraa irraa dhiibbaan sinirra ga'eera odeeffannoo arganneeni dhiibbaan kun maal ture? Tajaajila wayitaa asitti eegalle qormaanni garaagaraa hedduu ture. Qormaanni kunis duuba qofa osoo hin taane keessaasidha karaa gar lachuutiinudha naa hanga du'aatti illee dhugaa dubbachuudhaaf ajjechaadhaaf illee namoonni garaagaraa ergamanii dhuganii machaanii fakkaataniiti halkanis guyyaas yaalii guddaa godhaniiru garuu waaqayyo ibidda keessaa ijoollottan sadan akkuma baase Yeluxaa fi mucaashii Cirqosiin danfa bishaanii keessaa Daani'eliin afaan leencaa keessaa akkuma baase kunuunis nu eegee
halkanis guyyaas nu tiksee yoonaan nu gaheera. Innis yaaliidhaaf hin hafne summiidhaan illee nyaata garaa garaatti dhugaatii garaa garaatti yaalii ta'eera. Dammatti illee summii naqanii asitti fidanii nuuf kennuudha. Hanga kaan damma sanaan illee ani baadiyyaa irraatii wareegaaf jedhamee waan dhufeefi hin shakkine maqaa Waaqayyootiin eebbiseen yeroon qammasutti yaa'u sammuu keessaa akka goondaa hangana ciniinutti ga'e sabala dhugeetaniin maqaa Waaqayyootiin sanarraa bilisa ta'uu danda'eera. Egaa ani amma gadi fageenyaan andoo dubbadhee hin fixu dhugaa dubbachuudhaafi asitti maaliif nageenyi argame namoonni dhufan hin araaramu an dhukkubsate maqaa Waaqayyootiin fayyaniitu galu. As keessatti nuyi hojii siyaasaa hin gaggeessinu, nama addaan hin baafnu. Warra addaan ba'an tokko ta'a maqaa Waaqayyootiin. Warri wal loltan araaramaa, warri wal jibbitan wal jaaladhaa jennee wangeelumatu lallabame dhugaatu argame malee kuni maaliif ta'a warri jedhan warri isaanitti hin tolle inaaffii seexanaatiin inaafuudhaan dhiibbaa garaa garaa gochuudhaa fi yaaliin hin yaalamne hin jiru. Egaa Waaqayyoo yoo nu wajjin ta'e eenyutu nu morma akkuma jedhame kana keessa waa hedduutiin dabarree sadarkaa kanarra geenyeerraa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tole abbaa keenya bakka kanatti namoonni hedduun dhufanii cuubamanii dhukkuba qabanirraa hin fayyu. Namoonni kun yeroo fayyanitti amantaa isaanii yeroo geddaratanii in argina. Warreen kaan immoo amantaa qabanitti fayyanii itti gammadanii ni galu. Namooti bakka kanatti cuubamanii fayyan kun lakkoofsaan hagam ta'u yeroo amantii jijjiirratanii barumsa amantaa hin kennamaafuu akkamitti namootni kun karaa barumsa amantaa akkamiin baratu? Namoonni hedduun amantaa garaa garaa irraa fedhii isaaniitiin dirqamaan osoo hin taane asitti sababa dhukkubsataniin wantoota garaa garaatiin asitti kan dhufanii fayyan hedduu isaaniiti. Isaanis lakkoofnee garuu daataan qabatameera. Lakkoofnee ittuu hin baafnu waggaa tokko keessatti dhugaa dubbachuudhaaf amantaa garaa garaa irraa kan deebi'ani namoota 34,000 wayi deebi'aniiru. Innillee hanga walga'ii sinodoosiitti kutaa biyya lallabaa godina Shawaa Lixaarraa gabaasa ta'eera. Hanga walga'ii sinodoosiitti achirratti gabaasa godhaniiru. Dhukkubsatanii kan fayyan dhibee garaa garaarraa, dhibee hafuura hamaarraa, hafuura budaa, hafuura xonqolaa, hafuura matatii, hafuura hamaarraa guyyaa guyyaan ni galmeessina. Yoo xiqqaatee waggaatti kan daataadhaan qabannee jirru 40,000-50,000ttidha. Amantaalee hedduurraas kan deebi'anii waan baay'eedha. Kana bichaa miti dhukkubsatanii fayyuu qofa osoo hin taane wangeela baratanii biqiltuun tokko hundee yoo hin qabaanne bokkaan bubbeen yeroo bubbisu hin jigaa, aduun yeroo ba'u hin goga waan ta'eef namni bu'uura wangeelaa hin qabaannes immoo
rakkoo garaa garaatiin kufuu waan danda'uuf gadi fageenyaan wangeela barsiifnee amantaan akka hin jijjiiramne amantaatti cimuu akka qaban yoo baratan malee hin beekan yoo beekan malee hin fayyanii akkuma jedhame wangeela sirriitti barsiifnee gaabbii laanneefiiti. Icciitii utubaa mana amantaa 5 icciitii 7 icciitii mana amantaa barsiifnee gorsineetu akkaataa kanattidha kan deebi'aniis immoo erga galanii booda manneetii amantaa itti dhiyaatutti abbaa nafsii qabatanii gaabbii galanii gaabbiidhaan akka deddeebi'an gorsa kana hundaa kennineefiitudha kan tajaajila akka argatan kan goonu. Tole egaa abbaa keenya mana amantaa kana keessatti misooma lubbuu qofa osoo hin taane hojiiwwan misoomaa adda addaa mooraa mana kiristaanaa keessatti baay'inaan hin argama. Mee hojii misoomaa akkasii kana hojjechuun maatiirraa moo barnootaan immoo muuxannoo kawaala adda addaa keessatti dabarsitaniidhaan kan dhufedha. Fakkeenyaaf miidiyaawwan adda addaa irratti yeroo hojii keessan arginu hin jira. Afgaaffii sinkoota inni argina. Sana malee immoo isin abbaadha. Barnoota biyya lafaallee barattaniittu barreessaa kitaabaati isin. Mee muuxannoon kitaaba barreessuu keessanii isarraa dhufee hanga ammaatti immoo mana kiristaanaa kan ittiin tajaajilamtu kitaaba hafuuraa hangam barreessitanii gara fuulduraatti maal yaaddanii waa'ee kitaabaa waa'ee tajaajilaa? Egaa misooma ani daa'imummaan qabeedha kan ani hojii jaaladhu. Egaa of jajuudhaaf osoo hin taane hojiin natti tola. Bishaan bakkeen ani dhaladhee guddadhe kiiloomeetira 15 ol kan ta'u mijataa bakka hin taane tulluu meeqa naannessee fideen qeetti kophaa koo qofforee fideen jechaadha. Yeroo ijoolleen taphattu ani hojiittan bobba'a hojiin jaaladha. Harmeen koos dubara waan hin qabneef akka dubaraatti nan tajaajila. Guddinni koos addadha koo ndoo ijoollee biroo irraa jechuudhaaf nan danda'a. Jiruun jaaladha ijoollummaan qabee dabalatas immoo kawaalaa garaa garaa waanan dhaqeef waanan argeef muuxannoo achirraas dabalata argadheera. Xaarii gaariitii dafqiitii nyaadhu jedhee Waaqayyo akkuma dubbatee jechaadha. Faranjoonni illee maal jedhu without money no funny, without work no eat, without God no life jedhu. Qarshii malee bashannanuun yoo hojjetan malee nyaachuun Waaqayyo malee jiraachuun hin danda'amu akkuma jedhe. Na hojiin tokkoffaa ajaja Waaqayyoo raawwachuudha. Ajaja Waaqayyoo raawwachuudha. Namni harkaaf miila qabu, namni fayyaa qabu taa'uun cubbuudha. Taa'uun deegadha. Taa'uun dhibaayuudha. Dhibaayinadha. Kanaaf hojii hojjechuun hojjetanii uf gargaaruun, hojjetanii mana amantaa gargaaruun, hojjetanii biyya misoomsuun, hojjetanii dinagdee guddisuun ajaja Waaqayyooti. Biyyoonni qarooman, biyyoonni dinagdeedhaan guddatanii sadarkaa guddaarra ga'an guddinni suni dinagdeen sun akka bokkaa samiirraa roobeeti, akka burqaa lafarraa burqeeti osoo hin taane hojjetaniitudha. Hojiin nama kabajsiisa. Hojiin guddina namaa laata. Hojiin Waaqayyoorraallee barakata eebba namaa kennisiisa jechuudha. Innaa muuxannoo kanarraan kan ka'e misooma as keessatti misoome sila akkuma jedhe hektaara 1.2 ammallee manneetiin irratti hojjetaman
baay'ee waan ta'eef amma hektaara gimmaasha yoo taatedha. Isas bara duraa yaa'u inisheetiivii mootummaa bu'uureffachuun muummichi ministeeraa keenya Dooktar Abiy nyaata koo boroo kootii jedhanii akkuma karoora akka biyyoolessaatti dabarsanitti nuyis kanarraa bu'uureffachuun biqiltoota garaagaraa dhaabuudhaan abukaadoo, paappaayyaa, maangoo waan adda addaa dhaabne asuma keessa achirraan dabarre immoo raawundaappii bakka lafa duwwaa facaafne raccaane isarra xaafii nasannasne xaa'ootti goone achirraa xaafiin suni sangaa malee osoo homaan qonne osoo homaan goone kuntaala 6 arganne. Cidiisaa horiis beelladoota qabna as keessaa cidiisaa horiidhaaf fayyadamne xaafiisaa hundaa'uun barakataaf namni qorichummaaf barakataaf xaafiisaatti maasiisaatti facaafachuudhaaf hanbitate baay'eetu jira. Nus itti fayyadamne kunis jira jenneetu waggaa isaatti immoo qoosxaa, salaaxaa, timaatima, goommana garaa garaa sanyii kuduraalee muduraalee hedduu dhaabne 300,000 arganne galii manuma amantaa kanaaf. Edaa kunis jira jennee mi'eeffataan shalliqeeffataa ta'eetu dubbichi isa lafa qisaasa'ee bakka bakkatti ciccitee jiru isa daandiif bal'ifnee namni irra deemu sana bisooma itti fufnee waggaa isaatti deebisnee 500,000 arganne. Madda galii jechuudha. Harka uummataa bichaa teenyee eeguu osoo hin taane nuyis misoomuu qabna uummata cinatti madda galii maddisiisuu qabna jenneeti. Daballee ittuma fufnee waggaatti yeroo 3 oomishuu qabne. Ganna bokkaadhaan bona immoo isuma namoonni tsabala cuuphatan seeftii taankarii asii gadi meetira 3 dalgasaa meetira 4 hejjennee simintoodhaan lollaanee achi keessatti karaa warra dhiiraas karaa warra dubartootaas kan jiru PPCdhaan finnee iddoo tokkotti kuufnee bishaan sana jechaadha achi keessaa waraabnee sabaltanyaan baay'ee jira. Hojii hojjechuun akka sagadaatti akka tsoomiitti akka kennaatti waan lakkaawamuuf isa kanas hin barsiifna. Achi waraabnee fuunee sana obaafna waggaatti yeroo 3 oomishna. Bara 2014 tuqaa tokko arganne miliyoona 1 jechaadha. Bara 2015 tuqaa tokko 5 arganne miliyoona 1,500 jechuudha. Innaa akkaataa kanatti amma mukti inni kanaan dura qoosxaa salaaxaa dhaabaa turre mukti dhaalee guddatee waan jiruuf amma bakkee muraasatu darbeetu akka paappaayyaa tokkotu jira malee mukatu dhaalee mukatu guddatee jira. Mukichis immoo faayidaa guddaa nuu kennaa jira. Amma kanaan dura as keessa namni aduusaa dhaabbachuu hin danda'u guyyaa. Amma akka gannataatti achi jalatti uummata walitti qabnee wangeela ni barsiifna. Achi jala dhaabbatanii uummanni ni qaddasiisu. Achi jalatti laaqana isaanii ni nyaatu. Boqonnaa guddaadha dhugaan jira. Tokkoffaa qilleensa harkisaa, bokkaanii harkisaa, lafa hin eegaa. Ijumaanuu yeroo ilaalan dhugaan jedha akka daa'imaatti ilaallanuu biqiltuu kana. Du'aa moo'ee ka'eera waanjoo seexanaa cabseera.